Dhugaan siin jedha namoota ja'an jireenya kee keessaa ba'uu qaban eenyu isaan maal godhu amala akkamii agarsiisu yoo isaan dhabne maal arganna yoo isaan duukaa jiraanne maal dhabna kan jedhudha. Yoo yaa akkam jirtu jaallatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoota koo Horoo Inspire World taatan akkamnaaf jirtu bakki isin jirtanitti gammachuu quufti milkaa'inni nageenyisni fi abaayitu kanan jedhu ana obboleessa keessan dinaariyaati. Soligaa guyyaa irraa kan immoo barnoota baay'ee bareedaa ta'e lafee dugdaa kan ta'e jireenya keenyaaf hirkoo kan nuuf ta'udha jechuudha. Soligaa mee namoonni ja'an kun amaloota ja'an namoonni nutti agarsiisan irraa baqachuu qabnu irraa of eeguu qabnu. Namoonni kun jireenya keenyaaf kaanserii kan ta'an kun eenyu faadha isaan? Amala akkamii geggeessu nu duukaa yoggaa jiraatanitti kan jedhudha jechuudha. Tolegaa inni jalqaba irratti argamu tokkoffaan namoota yeroo ati bira jirtu si jajan yeroo ati bira deemtu immoo si qeeqan. Namoonni kunneen baay'ee hamoodha. Irratti hin beektu. Boolla gar fageessanii si qotu. Yoggaa ati duukaa isaanii jirtu baay'ee si jechu. Cimaan akka kee hin jiru. Dandeettii namni akka kee qabu hin jiru. Namni amma kee tattaafatu hin jiru. Garuu gaafa irraa galagaltu baay'ee si hamatu si qeequ. Maal beeka, maal danda'a, maal godha jechuun si balleessu. Kanaafuu namoota irraa jalqaba irratti baqachuu qabdu namoota yeroo si bira jiran si jajan yoggaa ati biraa deemtu namoota si qeeqan bareechii irraa of eeggadhu. Inni lammaffaa irratti argamu immoo namoota milkaa'umsaaf hojii kee xiqqeessuun kan isaanii ol qabatan irraa fagaadhaa. Yeroo hundumaa milkaa'ina kee, guddummaa kee, hojii kee gara deemanitti hin xiqqeessu. Kan isaanii garuu ol kaasanii haasa'atu. Namoota kanarraa fagaadhaa. Gochaa xiqqaallee haa ta'u, gochaa guddaallee haa ta'u, jireenya kee keessatti tattaafiiti goote tokko sirratti kuffisanii kan isaanii dhaadatu taanaan na amani. Hiriyyaan kun siin ta'u, obboleessi kun siin ta'u irraa baqadhu. Yeroo hundumaa mul'ata keef gufuu kan ta'u taanaan sin fayyadu. Kanaafuu maal godhi irraa baqadhu. Inni lammaffaa irratti argamu milkaa'ina kee, hojii kee, wanta ati gootu, uffannaa kee, dubbannaa kee, gochaa kee hundumaa gar qabu kan isaanii ol kaafatu namoota kanarraa baqadhaa isiniin jedha. Inni sadaffaa irratti argamu immoo namoota mul'ata kee hin deeggarre. Namoonni mul'ata kee siif hin deeggarre irraa baqadhu. Mul'ata kee, galma kee, karoora kee namoota xixinnaan sin deeggarre irraa baqadhu sin fayyadu waan ta'eef. Karoora kee, guddummaa kee, milkaa'ummaa kee garsi jalaa qaba waan ta'eef. Yeroo itti karoora kee taasistu waan biraas taasaa. Yeroo itti karaa guddummaatti agarsiistu waan biraas taasaa taanaan sin fayyadu irraa gargar ba'i. Namoota irraa baqachuu qabdu inni sadaffaa immoo maadha? Namoota mul'ata kee hin deeggarre irraa baqadhu. Inni afuraffaa irratti argamu immoo namoota sababa xixiqqoo barbaaduun si wal dhaban irraa fagaadhu. Namoota maal godhan? Sababoota xixiqqoo barbaaduun siin wal dhaban irraa baqadhu. Siin wal lollan irraa baqadhu. Miidhamuu kan hin barbaanne ofii isaanii miidhamuu kan hin barbaanne yeroo hundumaa kan si miidhan sababa xiqqoo barbaadanii jechaan sitti darbatu gochaan sitti darbatu namoota kanarraa baqadhu sin fayyadan waan ta'eef. Kanaafuu isaan kanarraa baqadhu. Namoonni kun mul'ata keef, milkaa'ina keef, guddummaa keef gufuu cimaa sitti ta'u waan ta'eef. Kanaafuu namoota yeroo muraasa keessatti sitti jijjiiraman irraa baqadhu. Inni shanaffaa irratti argamu immoo namoota yeroo waan barbaadan qofaa si barbaadan. Namoota yeroo faayidaa, yeroo waa rakkatan qofaa si barbaadan irraa baqadhu. Hiriyaa akkasiirraa baqadhu. Namni kun sin fayyadu, sin madaalu, galma sin geessisu, gaafa waa sirraa barbaadu, faayidaa qofaaf. Wantoota qusaaqusii adda addaan, wantoota adda addaan namoota sossobamee si bira dhufu irraa baqadhu. Gaafa rakkatu qofaa akkas si barbaadu. Gaafa rakkatti kan barbaadde hin arganne. Gaafa dhiphatti kan barbaadde hin arganne. Gaafa yaaddofti kan hin arganne. Irraa baqadhu. Sin fayyadu waan ta'eef. Bu'aa siin buusu waan ta'eef irraa baqadhu. Ofiisaa gaafa rakkatetti, gaafa barbaadetti, gaafa waa sirraa barbaadu qofaa nama si barbaadu irraa baqadhu. Sin fayyadu. Dhugaan jiru kanuma. Inni jahaffaa irratti argamu immoo namoota jireenya isaaniif karoora mul'ata abjuu homaa hin qabne irraa baqadhu. Jireenya isaaf karoora hin qabu. Jireenya isaaf mul'ata hin qabu. Abjuu hin qabu. Namoota akkasiirraa baqadhu. Maaliif ofeete? Mul'ata kee, abjuu kee, guddummaa kee fudhatanii boolla lixu waan ta'eef. Namoonni kun baay'ee ulfaatoodha. Baay'ee jaboodha. Jireenya kee sekoondii muraasa keessatti boolla gashuuf baay'ee isaaniif salphaadha waan ta'eef. Kanaafuu yeroo hundumaa namoota kana
jaanirraa baqadhaa. Milkaa'uu barbaada, guddachuu barbaada taanaan amaloota namoota akkasii agarsiisanirraa baqadhaa. Barnoota kanarraa akkasii waan baay'ee barattan abdii guddaan qaba. Waan na duukaa turtaniif guddaa galatoomaa.